hawaasa Oromoo kutaan Nevada magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatan maraaf hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Director olaanaan OMN Muhammad Abbash, ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampiter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 702-579-1955 fi 702-445-9648 Kota hariiroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa ta'an. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Las Vegas, Nevada, USA. Itoophiyaan diigamaa jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoof hordoffii addaatti barbaachisa jedhu rogeeyyiin Muhammad Faantaalleetu dubbisam. Dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu irratti uummata Oromoo yoo hin hirmaachifne Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu jedhu qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa. Deeggarsi uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif taasisu biyya keessaa fi biyya alaatti cimee itti fufuu qaba jedhamee jira. Faayisaa Eliyaastuu qindeesse. Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayii fi naannawa ishiitti humnoonni bilisiginnaa maqaa sakatta'iinsaatiin uummata nagaa irraa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Na'imaa Umartuu qindeesse. Ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa kan ta'an Antoonii Blinken Afrikaatti daawwannaa hojii taasisuuf akka jiran himame. Kunis oduu keenyarraa keessa jira. Sadaasa 14 bara 2021 oduu har'aa dursuun kan isin faana turuun Muhammad Faantaalleeti. Akan bisa nalaman sa'a naman mati watin kabinto daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii idilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Yeroo biyyattiin diigumsarra jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoof hordoffii addaatu barbaachisa jedhu rogeeyyiin haalli siyaasaa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti babbadaa adeemaa jiraachuu wal qabatee hireen uummatichaa balaarra akka hin buuneef hunduu quba wal qabaachuu akka qabus dhaabanii jiru dabalata qabna. Yeroo biyyattiin diigumsarra jirtu kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoof hordoffii addaatu barbaachisa jedhu rogeeyyiin murni amma aangoo farkaa qabu kun Oromoorraa sodaa waan qabuuf sabboonummaa Oromummaa ija diinummaatiin ilaalama. Oromoon dhimma hooggantoota isaa harka qaama ilaalcha diinummaan socho'u kanaa jiraniif xiyyeeffannoo malu kennuun hordofuu qaba jedhum. Haalli siyaasaa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti babbadaa adeemaa jiraachuu wal qabateef hireen uummatichaa balaarraa akka hin buuneef hunduu quba wal qabaachuu akka qabus dhaamanii jiru. Waggoota 3 dabran keessatti manneen godinaalee fi aanaa keessatti qeerroowwan hojjettoota mootummaa fi jiraattonni siyaasaan shakkamanii hidhaman mana hidhaatii baafamanii qaamolee poolisiitiin ajjeefamaa turanii jiru. Ji'a tokko dura godina Booranaa keessatti mana hidhaa keessaa dargaggoota baasuun poolisiin humna addaa Oromiyaa rasaasatti roobsanii bifa suukanneessaadhaan yeroo ajjeesan mul'atee turuusaa yaadachiisuun gochoonni suukanneessoon akka kanaa kanneen viidiyoo fi suuraan hin mul'atin hafan ammoo lakkoofsuutti hin ba'u jechuun namni kun dubbata. Taateewwan akka kanaa ajjechaa suukanneessa fi cigaasisaa namoota yaada faallaa murna aangoo fi qawwee qabuu qabaatan irratti raawwatamuun gochaawwan baratamoo biyyoota dimookiraasii irraa walaba ta'an keessatti raawwatamuun beekamuudha kan jedhu rogeessi marsaa hawaasummaa maqaan isaa akka hin dhahamne barbaadu. Kan biraa ammoo bilxiginnaan garuu mul'inatti gocha diinummaa isa adda ta'e Oromoo irratti raawwachaa jira jechuun ibsa. Murni bilxiginnaa gara rifatuu fi gaddu Oromoo fi Oromummaaf hin qabu kan jedhu namni kun osoo isaaf danda'ame akkuma abboota isaa duraanii Minilikii fi Haile Sillaaseetti Oromoota duguuguun yakka duguuggaa sanyii raawwachuu barbaada jechuun dubbata.
hayyoonni Oromoo dargaggoonni abdii Oromiyaa ta'anii fi namoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti harka bilxiginnaan hidhamanii jiraachuu sababeeffachuun murni bilxiginnaa yeroo abdii kutatee baqachuuf karaa ilaallachaa jiru kanatti hidhamtoota siyaasaa kana hiikuu dhabuunsaa waan yaada qabaachuusaa agarsiisa jechuunis rogeeyyiiwwan kunneen himanii jiru. Oromoon dammaqinsa guddaadhaan hayyoota fi hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran kanneen hordofuu qaba jechuun kan dhaaman yoo ta'u addatti ammoo qeerroon Oromoo hunduu xiyyeeffannoon addaa kennuun hidhamtoota siyaasaa sadarkaa federaalaa fi Oromiyaatti hidhamanii jiranirraa ijaasa godhachuu qaba jedhu. Dhimmi siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kamuu uummata Oromoo yoo hin hirmaachifne Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu jedhuun qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa. Uummanni Oromoo fi Oromiyaan handhuura Itoophiyaa fi lafa morkii siyaasa Itoophiyaa waan ta'aniif rakkoo Itoophiyaa furuuf dursa rakkoon Oromoo furamuu akka qabu hayyoonni dhaamu irratti argamu. Yaaliin araara waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuuf gamtaa Afrikaa fi USA'n taasifamaa jiru qabsaa'ota Oromoo bosona jiranii fi manneen hidhaa bulchiinsa Abiyyi Ahmed keessa jiran yoo hin hammanne bu'a qabeessa akka hin taane simamaa jira. Yaalichi araaraa bu'a qabeessa fi waaraa akka ta'u yoo barbaadame hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiranii fi waraanni bilisummaa Oromoo jalqabumaa kaasee hirmaachifamuu akka qaban yaada kennattoonni ibsa. Hamma Oromoo Itoophiyaa keessatti nagaan argannetti Itoophiyaan nagaa argachuun ulfaataa ta'uu kan eeran qaamonni garaa garaa bu'uurri rakkoo Itoophiyaatu Oromoo cunqursuu akka ta'e eeruun gabaasni kan Siraaj sabaaf ture. Uummanni Oromoo deeggarsa barbaachisaa ta'e waraana bilisummaa Oromootiif gochuu akka qabuu fi caalaatti ammoo gama dinagdeetiin cinaa dhaabbachuu akka qabu dhaamame. Sochii waraanicha Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti gochaa jiru hamma kaayyoo barbaadameef sana bira gahutti uummanni biyya keessa jiran dahoo ta'uu fi akka qabus yaadachiisanii jiru. Qeerroon Oromiyaa OMN bilbilaan dubbise. Faayidaa Eliyaas guutuu gabaasa kana akka achaanitti nutti himti. Deeggarsa uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif taasisu biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa cimee itti fufuu qabaa jaame. Waraana bilisummaa Oromoo gama dinagdeetiin utubuuf deeggarsi uummataa barbaachisaadha. Yeroo diinni uummata Oromoo kallattii maraan cabsuuf irratti hojjetaa jiru kanatti gaachanni saba kanaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hubate Oromoon biyya keessaa fi alarraa cimsanii irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dhaamane kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise. Sochiin waraanichi Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti gochaa jiru hamma kaayyoo barbaadameef sana bira gaamutti uummanni biyya keessa jiran dahoo ta'uu fi akka qabus yaadachiisanii jiru. Itti dabaluun deeggarsa biyya alaatti tibbana gaggeeffamaa jiru kan jajjabeessan isaan OMN dubbise. Wayitaa murna bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf waraana isaa bobbaasaa jirutti ammoo miseensonni isaanii faallaa kanaa waraana Abiyyi ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun kun injifannoo addaatii ijoo. Kun ammoo cimee itti fufuu kan danda'u yoo waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa uummata Oromoo biraa argatedha. Uummannis kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qabaa jaan. Kanuma cinatti hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti haqa malee yeroo dheeraaf tursiifamaa jiran kana uummanni Oromoo qalbiin hordofuu akka qabuu fi dhiibbaa uume hayyoota isaa hidhaa baafachuu akka qabu dhaamanii jiru. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman birattis dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo fudhatama akka argatu gochuu kan danda'u hawaasa Oromooti. Keessumattuu uummanni Oromoo diiyaaspooraa kanaaf sagalee isaatiin dhiibbaa barbaachisu uumuu danda'uu qabaa jaane. Kana malees furmaanni ammatti qabnu sababii hin jirreef waliin taanee kufaatii jalaa of baraaruu qabnaan immoo dhaamsa hayyoota Oromooti. Godina Harargee baha magaalaa Wadaa fi naannawaa isiitti humnoonni bilxiginnaa maqaa sakatta'insatiin uummata nagaa dararaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Dabballoonni sirnichaa humnoota xiqqaa wajjin ta'uun manneen jiraattota irra deemanii sakatta'uun namoota shugguxii hayyama qabdu qaban hedduu hayyama isaaniitii fi shugguxillee irraa guuraa jiru jechuun himaam. Jiraatan magaalaa Awwadaa irra OMN dubbise. Kana malees hiriirri deeggarsaa bilxiginnaa fi balaaleffannaa shaniif juntaa jedhamu yaamame milkaa'uu diduu wal qabate dargaggoota reebuu fi namoota nagaa shanii wajjin hidhata qabdan jechuun doorsisuun itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Oduma wal qabateen godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Malkaa Gafarsaa fi Keellaa Gujee jedhamutti maqaa sakatta'insatiin uummanni saamamaa jiraachuun dhagahame. Konkolaataan namoota fe'ee gara Finfinnee deemu naannoo kanatti gurguramee sa'aa dheeraaf dhaabbachaa akka jiruu fi namoonni sakattaman qabeenya isaanii kanneen akka bilbila harkaa fi mallaqa humnoota hidhatanii irraa saamamaa jiraachuu jiraatan Burraayyuu OMN itti miiraam gabaasni kan na imaamu ture. Ministeerri Haajaa Ameerikaa kan ta'an Antooni Bilinken Afrikatti daawwannaa hojii taasisuuf akka jiran barame. Dhibbeen siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaatiin furamuu qabama. Ejjennoo jedhu qabattee karaa adda addaatiin dhiibbaa taasisaa kan jirtu Ameerikaan gaafatamaa haajaa isii gara Afrikaatti ergaa akka jirtu baramee jira.
دولنا هدي كنافس قافة مان هجالا بيتي مستر أنتوني بلينكن ويتطر فرا إيجلون أفريقيا بيوت سديدا واتشوف كارولا كمان بيكا مجرم بيون سدين كونين كينيا السنغال في نيجيريا يوتن إمالا ساني كنانيس مستر بلينكن ركو سياسي إثيوبيا كاستدي ماجروفي إمامة أمريكا نانيتش تردو فلالتسيب هوغان توتا بيوتا كنين يوجين نماري أتو جراميت ويغمام هوغان تولو أفريقيا سدين كونين جيتشون برزيدانت كينيا أوهورو كينياتا برزيدانتي بيجا السنغال ماكي سالفي برزيدانتي نيجيريا محمد بوخاري وقنطة أفريقيا سنة مودة متابل تقلنا بيها مدرسة القمنتهم قيادة مودة إذا دوت تكين يهودون ودون كينيا خنا فكاتا فيتا hawaasa Oromoon kutaan Nevada magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraachan maraaf hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas jiraachun koree qindeessitu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u sadaasa 17 bara 2021 galgala sa'aatii 6 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Las Vegas fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattanii waamichi dhiyaateera. Director olaanaan OMN Muhammad Abbash ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Hampeter Hotel 4795 Dean Martin Drive Las Vegas odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu 702-579-1955 702-445-9648 kota haaliroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'an OMN utubuun sababal'aaf sagalee haa taanu OMN ijaa fi gurra uummataa koree qindeessituu sagantichaa Las Vegas Nevada USA